بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد كبجمتوت جالتمتوت رتوتوت تي في نور الهدى كبي كيس في بي على جرتمرت كيسنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين جنة إن شاء الله قا سجنتا كنا وانتوتا رمضان قوتو تبلسني في رمضان ميلو دندان كجول أصدرا بجاوي جل كمنه سببا نيتور كتين أرجتني سجنتا كنا أدام كن نتورة هرموتو ربي في إن شاء الله ربي نهلا فيسو نيتور كلين سراي هنگا تكوجيتشو يانا كناف قاشيك كنا شيخ عبد السلام طاهري وجي دبني اسمي لفني جرا إن شاء الله قا بكم قاف درا الرادام نرا تبرا جيت سلا جيت يجرّوك آتا ولينجا هتاني قبتيله هفن وان أرجتني قا رمضان نجي أقودا أرجتني أولاغا متى إساق أبا أركان متى إساق أبا وان إسبلّي سوق أبا آداب غرغرا أبا وسنين سومن ملكاه دنده وان تيف مي قبتي قاف درا الرادام نرا إن شاء الله تنوفا. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تردفتو تكينيا كما جاء ميقا قياسا سقنتا وردو فاجرتان سبب قرتني تكنيكاتين الدانجتو نسابي كما لا إن شاء الله بكم قافس تلابن الرأي تديبنا واني قافس الرأي تلابن ما إني واني صوبنا ما بلسو بفلما لا لما جني تشرا كافني توكو قرتني وان أجري صوما بلسو لما فانا موتنو وان ذات صوما بلسو وان أجري بلسو إبسني وان قرتني أكا نما همتو دا nama arrabsuudha waan rabbiin duraan haraam godhe hunda gartee dalaguun ramadaana keessa sooma nama ajrii isaa balleessa jechaadha. Amma gartanii wanni sooma zaata isaa balleessu nyaataa fi waan nyaata bakka bu'u dhugaatii fi waan dhugaatii bakka bu'u akkuma saba wal qunnamtii saalaa karaa garteetiniin gabaabinnaatiin ulamaani kenna wanni sooma balleessu hiika soomaa wayita ibsanii al-imsaaku anil mufaxxiraat min xuluu'il fajri athaani ilaa guruubi shamsi ma'a niyyaa jedhan san mufaxxiraata wanni jedhamtu waa sadii keessatti goolabamti jedhanii دخول داخل وخروج خارج والجماع جان وان على سينو في وان كيس سالت به في والقنمتي سالات جراني ابسني جران جچودا وني على سينو غا كيس سباني روليدي بنا وني على سينو نياتا في وان نياتا بكبو دغاتي في وان دغاتي بكبو تكامو كرا ابسبيروتين وان كرا افاني تنسينو يو تاتمو هم وان ذات قبا كرا افاني تنسيني كمو جچا irra walii deebina ifa akka namaa tahu wanni gartaniitiin alaa seenu nyaataa fi waan nyaata bakka bu'u jenna. Sun maal fa'a? Nyaanni beekamaadha gosoota nyaataa kamiyyuu. Wanni nyaata bakka bu'u ammootu dhiigni fakkeenyaaf alaa nam tokko yoo inni hanqina dhiigaa qabaate alaa itti waraaban sun bakka nyaataa bu'a. Marfeen gartanii nyaataa jedhanii ta namaa kennamtu bakka nyaataa buuti. namni ramadaana keessa sababaa dhibeetii fi hanqina nyaataa qabda hanqina dhiigaa qabda jedhanii dhiiga namaa alaa itti waraaban takka ammoo hanqina nyaataa qaba jedhanii karaa marfeetiin marfee nyaataa isaa kenname akkuma nama nyaateeti soomni isaa badee jira. Uzrii gartee dhibeetiif waan ta'eef ammoo sooma san gartanii furuu ni danda'a yoo halkanitti jijjiiratuun isaa hin malle sooma san furuu hin danda'a. yoo gartee biyya ammootu halkan faa keessatti yeroon halkan isii bal'aadhaa taate halkan dhaqee fudhatuu hin danda'a guyyaa dhiisee. Laakiin ammoo biyya akkasitti isaan mallee fi yookaan ammoo yeroon akkasitti isaan mijjannee dhibeen waan isa jarjarseef yookaan dhiibbaa isa irraan ga'e yoo taate fudhatuu hin danda'a garuu guyyaa san sooma jedhee lakkaa'uun qaba guyyaa san qadaa kafaluu qaba jecha. Amma duuba wanni nyaata bakka bu'u kanaa fi isa fakkaatus akkuma san fakkeenyaaf nam tokko yoo ji'a ramadaanaa keessa ka sijaaraa aarsu taate wanni gartee tanii namootinu aarri isaa ka qaama namaa seenu kuni bakka nyaataa bu'uu odoo hin taane bakka dhugaatii odoo bu'uu hin taane waan zaata qabu waan taateef soomni isaa hin bada. Kanaaf karaa gabaabaadhaan wanni alaa seenu kuni yoo nyaataa fi waan nyaata bakka bu'u taate ifaadhaayu yookaan ammoo karaa ibsa biraatiin yoo karaa afaaniitiin taate wannummaan kamu waan dhiyanooma fayyaduu tahi waan dhugaatii bakka dhugaatii bu'uu tahi yookaan hatta waan nama dararu waan nama miidhuyyuu haa taatu karaa afaaniitiin seennaan homa ammallee garteetiin namaayyuu bu'aa wahiituun kennine haa taatu karaa afaaniitiin beekaan tokko gaddabarse taanaaniin soomni isaa hin bada. Gabaabinatti gartanii waan alaa seenu waan jedhamu kana keessatti kanaafi kan kana fakkaatu jennee biraa dabarra jecha. Wanni dhugaatii bakka bu'ulleen akkuma sani dhugaatiin beekamtuudha waan dhugaatii bakka bu'u yoo fayyadamee ka jedhu taate sababa gartee adda addaatiif bakka dhugaatii waan isaa bu'u yoo fayyadame soomni isaa hin bada. Laakiin waan dhugaatii bakka bu'u wayita jennu kana keessatti namni ganii yeroo dheebuun itti jabaatte ramadaana keessa bishaan dhiqata qabbaneeffatu jecha. Bishaan dhiqatuun
qabbaneeffatuun bakka dhugaatiin buutu bakka dhugaatiin buutu jecha kanaaf rakkoon qabu sun dhiqatoo ramadaana keessa sababa gartaniitiin namni yeroo garteetiin ala deebi'u lafa afaa keessatti akkana nu qaameen dhiqata san qofaayyuu miti yoo magartee likki malee dheebuun itti jabaattee dadhabbiin isa gartee azaa gootee bishaan qaama isaa qabbaneeffatuuf dhiqatellee rakkoon qabu maaliif dhiqanni alaa kuni bakka dheebuu bu'ee wanni gartee qaamatti gasseenee bakka dheebuu isaa bu'ee waan hin jirreef kanaafuu soomni isaa gartanii hin badu jechaasanii laakiin yoo waan dhugaatiitiif waan dhugaatii bakka bu'u yoo taate soomni isaa hin badaa san kanaan keessaa baana amma waan gartanii garii wantoota gartanii waan sooma cabsitu fakkaatu aadatti namni sooma cabsa jedhee hedduu akka malee hubatee sammuu ofiitii fi gartanii lubbuu ifaarrallee sadarkaa rakkoo geessitu akka gayaa jirturra tiftoo amma gartee tufaa oola namni yoo sooma soomu in tufa tiftoon wanni gartanii sooma balleessitu hin jirtu akkitaan tahini kuufamtee ala baateen deebi'in malee tiftoon akkanatti garteetiin arraba hin jiifatan ta gartee akkasiin gaddabartutu rakkoo takka hin qabdu wanni ganama irraa tufaa oolee namni kokkee ofii goggoysee dhiibbaa ofirraa hin qabu hin jiru rabbi garteetiin sadarkaa kanatti cinqaa nurra hin kenne akkuma isaan akka barameetti namni gartanii quba gurra kaa'uun quba funyaan kaa'atu waan hedduu keessatti sadarkaa gartee sooma balleessa jedhamu quba gurra kaayatu miti dawaa gurra garteetiin itti buusee yookaan gurra isaa yoo dhiqate ramadaana keessa soomni isaa hin badu kana beekuu qaba namni hin dabarsu karaan kun gartee cufaadha hedduu gartee warri amma alhamdulillah akka duraanii namni tilmaamaa waa dalagaa hin jiru wanni hundi gartee beekamaadha laalamee jira warri garteetiin ogeeyyiin meeshaan amma ammayyaa kun dhufee jira karaa gurraati wanni gartee garaachatti waa gaddabarsaa hin jirtu kana waan ta'eef waan kanarratti akka gartee namni waan hiikan taane itti kennee sooma keessatti miidhama adda addaa ofirraan hin geenne kana asumaan nasihaa walii dhaabna jecha akkuma sana malee dawaan gariin isaa maqatu dawaa malee waan zaata qabu wahii ta garaacha namaatti achi dabartee bakka nyaataa buutu bakka dhugaatii buutu yookaan garaacha gasseentuyyuu miti ofiimmoo isii fakkaatti summaa inni oksijiina yoo fayyadame akkuma gartee halka amma duraatitti illee keessa baane oksijiina fakkeenyaaf asmii yoo qabaatee funyaanitti afuufatee yookaan ammoo tunuu dadhabbii onnee qabaatee afaanitti afuufatee jedhu taate qilleensi wanni gartee inni afuufate kuni warra gartee ogeeyyii waan kana dalagee fi ogeeyyii waan kanarraa ogummaa qabu gaafatee ulamaani kenna wayita fatwaa godhu jecha rabbii kennaati irratti hundaa'aniiti fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa ta'lamuun fakkeenyaaf ogummaa dawaa kana ogeessa warra waan kanaan gartaniitiin ammoo ogummaa waan kanaa qabu takhasusa waan kanaa qabu beeka jara wayita gaafatanii qabatama isaatii fi waan inni irraa walitti garteetiin ammoo tunuu qabame yookaan inni irraa tarkiiba itti godhame walitti yoo laalan parsantiin xiqqoo malee wanni gartee waan hagasa walitti isa qabuuf itichuuf itti dabala yoo taate malee inni qilleensumaahu qilleensuma itichan jechuu hin dandeenye ragaan sanii warri fayyadamu hin beeka amma wayituma isa ofitti afuufirraayyuu qilleensa argata maarree wanni kuni qilleensa waan taheef qilleensi sooman balleessu asumaan dhaamsa jecha kun sababaan karaa gartee nama dadhabbii onnee qabu tahee nama ammallee gartee nammoo tunuyyuu asmii fi fayyadamu taate kunis soomana namaa hin balleessu kuni kanaan gartanii keessaa baana jecha haala ammoo namni sooma isaa nyaataa fi dhugaatiin balleesse maaltu isarra jira maaltu isa qabata namni beekaa guyyaa ramadaanaa keessa nyaate guyyaa beekaa ramadaanaa keessa dhuge sooma isaa balleesse uzrii takkaan alatti warri silaa dawaa fayyadamee marfeedhaan karaa marfeetiin fayyadame sun beekamaadha namni karaa kanaan fayyadamee sooma isaa balleesse tokko wanni isarra jiru soomni isaa badee beekuu qaba nyaata gad dabarse taanaan karaa amma jenne kanaan takka dhugaatii yookaan immoo lammaffaa itti aansu soomni isaa badee eegas yoo maaltu isarra jira tooba isarra jira macsiyaa guddaa dalage beekaa guyyaa ramadaanaa keessa nyaatu macsiyaa guddaa dalagu kanaaf toobatu isarra jira itti aansee ammoo eega ramadaana irraa guyyaa sana ammallee uf qabee akkasumatti ooluu qaba haga takkatti yoo nyaatee soomni sun cabellee waa takkatti beekaa liqimsee sooma yoo cabsellee itti fufuun qaba guyyaa sana akkasumatti ooluu qaba kanatti aansuun guyyaa sanillee gana qadaa kafaluu qaba waan gartee afran kana beekuu qaba jecha soomni bade guyyaa sana gabuu oola toobatu isarra jira qadaan guyyaa sanillee isarra jira amma gartanii toobatu isarra jira wayita jedhamu kana hedduun namaa akka itti waa hubatu tooba malee homaa irra hin jiranii jedha tooba malee homaa irra hin jira yoo ati jetteen laaftuu si'a inni tooba malee homaa isarra hin jiran jechuun yakka gartanii wanni bakka bu'u takka hin jirre jecha yoo rabbitti iyyatuu taate malee waan guddaa jecha waan guddaa ta'urraa kaffaaraa dhabe kaffaaraan adabbii waan zambii san bakka buusu gartee kaffaaraa wahii wanni gartee adabbii biraa
guyyaa kanatti dabalii soomii kan isaan jechuu kuni adabbiidha kanaan irraa cufamti kuni gartanii yakka guddaa waan ta'eef yoo rabbummaan gartee isaa dhiise malee wanni biraa wanni bakka bu'e hin jiru kanaaf baarakallahu fiikum sooma cabsanii tuman qadaa kafalu waan jedhu kana beekaa balleessanii jechuu waan laayyootti akka hin laalle buleewwan keenya hordoftoonni keenya akkuma fedhetti itti ulfaata abbaa qadama kafalla jedhee tuman waan laayyoo akka hin seene kuni gartanii kaffaaraa dhabuun isaa yakka guddaa ta'uu isaarraa kun kana fakkaata duuba haalli gartanii itti kafalan kana fakkaata waan alaa seenu ibsinee jirra wanni keessaa ala bahu hoo maali ka sooma balleessu wanni keessaa ala bahu ka sooma balleessu nam tokko yoo beekaa ramadaana keessa uf haqqisiise soomni isaa hin bada dhiiga akka reefu seenu sun ammallee bahiinsaanillee hin miidha akkuma wayita allaa namatti waraaban cabu san wayita namarraa waraabanillee hin caba hin bada jechuun soomni namaa maaliifi dhiini guddaan irraa bahe kun dhiyana qulqulluutu irraa deemaa jira namni kun agartanii miidhaaf rakkoo adda addaatiif saaxilama kanaafuu sharciin yoo namni rakkatee dhiiga kennuudhaaf tola ooltummaa dhiiga isaa gartee namaaf tola ooluudhaaf irraa barbaadame namaa kennuu hayyameefi jira maaliif lubbuu namaa baraaruun jabduudha kaayoo diinaan islaamaa eeguu dhufe keessa takka lubbuu namaa gartaniitiin baraaruudha lubbuu namaa baraaruuf dhiiga kennuufii hin danda'a garuu eega dhiiga kenneef wanni inni beekuu qabu dhiiga guddaa irraa bahe yoo taate dhiiga guddaa irraa barbaadan yoo taate soomni isaa bade guyyaa san akka kareefuu saniif nyaatuu hin danda'a hayyamamaadha nyaataa fi dhugaatiin bakka buusuu hin danda'a qadaa guyyaa sanii kafaluutu isarra jira ta'uu baalleen qabu maaliif hayyamamaa waan ta'eef eega nama san rakkina baasuudhaaf gartaniitiin lubbuu isaa baraaruuf waan taateef naam haala kana keessatti furuu hin danda'a rakkoon qabu kanaafuu dhiin irraa bahe sun gaama waan keessa ala bahu jennaani akkuma san koobaalleen nam tokko yoo ramadaana keessa koobate iddoo ulamaatitti khilaafni haa jiraatu waan khilaafa iddoo ulamaatti jiru kana karaa khilaafa hin qabne godhutu gaari yoo danda'an dhiisuudha koobatu yookaan ammoo soomuudha jechuu qadaa kafalu guyyaa san yoo uzuriidhaaf gartee ka koobatu taate qadaa kafaluun isaa barbaadamaadha kunis gartanii waan keessa ala bahurraahi kun egaa gosoota gartanii waan keessa ala bahuta sooma cabsituurraa kanaa fi kan kana fakkaatu jennaani kan akkasitti beekuu qaba qadaan isaa ammoo akkuma kareefu jenneessan namni gartee alawaa seensisee beekaa godhisan kunillee beekaa of haqqisiisee beekaa garteetiin haala adda addaati yoo sooma isaa kan ofirraa balleessu taate qadaa fi tawbaa fi guyyaa san akkasitti agabu oolutu isarra jiraata kanaan kafala jecha kanaan bakka buusa jechuudha yoo nama gartanii nama rakkina namaatiif namaa kenne taate malee yoo koobatullee namootu sababa gartanii miidhaan adda addaa isarra jiraate nama yeroo garii akkamitti miidhaan irra jiraatu mala koobaan akkamitti uzrii taate namaan jedha namni nam tokko yoo dhawame fakkeenyaaf akka maletti yookaan kufee dhiini bakka sanitti ititee yookaan mootu waa'uu isa dhawanii dhiini bakka sanitti ititee dhiini kun yoo kanarra dabree dafee yaa'eetiin naannoo sanirraa dhiiga baasuu warra ogeeyyiin gartanii waan waa kooban hin beekanii daddaffiidhaan bakki tun sirraa koobuu si barbaachisa isaan jedhan koobatee akkasitti firraa garteetiin dhiisa jecha ennu sooma kana furuun isaa hayyama yeroo san uzriidha waan taateef yoo san hin ta'in ammoo otoo garteetiin koobaa fayyaa odoo hin ta'in koobaa qulqullina barbaadaatiif jecha yoo godhe namuma sooma balleessuuf deemu innillee addaan hin jiru yoo dhibeef taate rakkoon qabu yookaan gartaniitiin sooma balleessuun addaan hin jirtu kanaaf of eeguun isaa barbaachisaadha jecha ramadaana keessa fayyadamuma dhabutu irra caala yoo fayyaaf taate malee yoo fayyaa taate rakkoodha wanni godhu hin jirtu ammas haalli akkasitti nama dirqumaa inni nam tokko yoo gartanii nama ogeessa waan kanaa yeroo biraan arganne carraa nama sanitti fayyadamuudhaaf jecha nama biraa ka ogeessa akkasii kan arganne taate yeroo sana saamatuudhaaf fayyadamuu hin danda'a dhibee yoo taate dhibee taate. جزاكم الله خيرا استاذ كاوا هيدو ارغتني كافتني كناف مي امله اك دبلتا تتك كافتت اللي كانمني توكو فكين في سهوره وسونياتين اتبريتو سا انكر ولكا كنغو قران جوغارا ولداي وما وسو ارغد ايما فرج ديتما نيا فرو منيته وفي وانياتون ارغنه سومني نما كنا هو كمتا سومني نما كنا جلك برت تعريف يكون إبس صومات معلومة صومات تجنو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس مع النية جن جر النية صومة كست شرطي لا ورقرت فقها قريب رتي ركني لا هاته دوبا نمني قرتي نية الآن جلس راريف فرينسا مرتسة تانانين فريجر
murteessa taanaan osoo nyaata illee argatu uzriifuu haa ta'u akkuma jenne kanatti wama fedheefuu haa ta'u jala sararee bakka murteesse sooma fure jedhee waa barbaadadha jedhee eegasii achii dhabee ammoo as deebi'ee kana eega waan nyaatin jechuun qabu. Niyyaan isiin addatti hidhaan isiidha tokkoo waan sooma kana tolchuuti. Kanaaf eega gartee isii bakka irraa kaase soomni badee jira. Murteessee badaa odoo arganne jedhee akka moggaamti jala sararee kalaas sooma kana gartaniitiin namni fure jedhee tuma murteessee bakka waan nyaatu deemee wayita inni achi dhaqu yookaan nyaanni jalaa dhumee yookaan wanti dhabboo eega silaa asiin ga'e ima geessa waan jedhuun qabu sun furee jira. Amma nyaatuu fi nyaatuu dhabuu irratti achi booda nyaata argatu yoo uzriif san taate joggaarree nama tuquu fi joggaarraan nama kana godhuun kun sadarkaa miidhaa lubbuu irraan ga'u yoo taate sun dhugaa rakkoon qabu. Laakiin ammoo suhuuruma dhiisuu jecha lubbuun sadarkaa san gartee lubbuun beeyinsaan ga'us yoo nama dhibee qabu dhibee sukkaaraa fakkeenyaaf bu'iinsa sukkaaraa fa'aa qabu taate dadhabbii adda addaa yookaan sababa yoo qabaate san abbaa fi rabbiin iddootti bal'insa alaa nafsii basiiraa jedha rabbi namni kun ofirraa beekaa dhugamaan sadarkaa lubbuurra isa geessiti yoo beela taate barsoomni wannummaan dhufeefuu nama beelessuudhaaf namni yoo beela yoo nyaatuun inumaahuu hin soomne jechuudha jechuun maqaa soomaatu hin jiru odoo adada beelawanii nyaatanii soomnuun argamu sila. Kaayommaan soomni dhufeefuu beela'uudha. Sadarkaan beelaa kun immoo namni suhuuruma dhiisee fi beelli isan ajjeeftu beekamaa kuni. Garuu sababa dhibee adda addaa qabaatuutiin yookaan gartee dhibeen biraa akka duraan nafa jiru itti ka'uutiin dhaggaahu immoo sukkarri isaa gabbu'uutiin waan adda addaatiin khaxararra jira jedhee manni yaalaa tokko itti ibsiimee fi yookaan inni ofirratti beekee du'ee bishaaniin dhaqqabaafaa yoo ka jedhu taate haala akkasitti furuu hin danda'a. Tana ofirraa beeka inni gaatan kulaasaa tana amma istaafti qalba ka jennaan namtichaan. Muftiin isuma lubbuma isaatti gahee waan geenne jecha. Bakka kanatti wanni irratti dabaluu barbaanne waan reefu sooma balleessa jenne sadeen keessa waan alaa seenuutii fi waan gartee keessaa bahuu fi walqunnamtii saalaati jenne. Walqunnamtiin saalaa duuba karaa halaalaatiin taate karaa haraamaatiin halaalli nun jiru guyyaa ramadaanaa keessa martuu haraama. Wanni dur hakkataa dur halaalaa haatiman isaatu haraama. Biraa san daran haraamayyuu walqunnamtii saalaatiin sooma yoo namni balleesse tokko wanni isarra jiru soomni badee beekuu qaba. Dur haraama guddaa dalagee yakka guddaa dalagee soomni isaa badee lammata guyyaa sanillee akkasumatti agabuu ooluu qaba. Sadi qadaa guyyaa sanii kafaluu qaba. Toobaa isarra jira. Qadaa guyyaa sanillee kafaluu qaba. Ammas adabbii silaa ka agartanii gabra bilisoomsutu jira. Gabri amma agartee akka addunyaatti hin jirtu maal godhuu qabare yoo eega sun hin jiraatin ka itti aanutu jira. Tartiibaan kaa'ee rabbi kafaara bakka tana. Gabra bilisoomsuu namni san bilisoomsuu hin dandeenye ji'a lama soomu namni ji'a lama soomuu hin dandeenye miskiina 60 nyaachisu. Amma gaa eega gabri hin jiraatin ji'a lama walitti dhaabee soomutu isarra jira. Ani hin danda'uu ji'a namni waan akkanaa yoo ta'e ani hin danda'u akkanuma taa'ee ani hin danda'uu jedha. Ani hin danda'uu ni miti. Wanni hin dandeenyeef kun waan qabatama taatee akka jennu kanatti fayyaadhaa fi rakkoo biraa agartanii nama hojiin isaa bakka takka hin teessifne ka geeroo bara qilleensarra deemu walumaa galatti waan uzriin tun uzrii sharcii yoo taate nyaachisutti tarkaanfata. Nyaachisutti tarkaanfata jecha. Ji'a lama jechuun miskiina 60 nyaachisa. Yookaan immoo yoo odoo soomuu danda'u ani hin danda'u ufumaan jedhee akkanumatti hin danda'u kun waan jedheetuma akka nama hojii namaa dalaguu wahii ka'eetuma miskiina nyaachise anjaa qaba jechaaf kafaaraan irraan kufne. Beekuu qaba sanii subhaanallah dura dursu kanarraa uf eeguudha waan adabbii kana nama itti namaan geessu kanarraa uf eeguun barbaachisaadha. Eegammootinuu rakkoo saniif saaxilamellee karaan itti gartee irraa bilisoomu karaan itti irraa qulqullaa'u kana fakkaata jechaadha. Warri gartee rakkoo akkanaatiif duraan saaxilamte amma dura rakkoon akkanaa si mudatte dhiiras ta'ee dubartiin rabbi si beeka ati uf beeyta yoo inni akkasii sirra jiraate taanaan karaan sirraa kuftuun kana hedduu namni waan si beeytane homa toobaa nama rabbi namaa dhiisuse namni baraa uf soba hedduu nama uf sobuun gaarii miti. Rabbi waan akkanatti hakaama kaayee kan akkanaan hin kenne itti hojjete taanaan karaa inni siin jedhee ulaagaa guuttatteetti toobaan siin fudhatan toobaan ulaagaa ofii qabdi akkanumatti waan kaffaaraa rabbi kaayee tanaan dandeenyu dhiis rabbi arja'a rabbi rahimummaan isaallee beekamaadha. Shadiidul iqaabiin ta'ullee akkasumatti lachuu wal bira beekuu qabna jechuudha. Adabbiin isaa jabduu ta'ullee akkasumatti beekuu qabna. Kanaafuu duuba waan kanarraa fagaadhaa irraa of eega. Ammas waan sooma namaa balleessurraa nam tokko ramadaana keessa ka'ee kunoo qilleensa amma addunyaan keessa jirtu kana feesbuuk asii achi oofee warra gartaniitiin diraamaa adda addaa warra qullaa warra gartee waan adda addaa dalagu kana oduu daawwatu yoo fedhiin wahii itti dhagayamee waa irraa bayan jechaadha maniyyiin irraa bahe dhangala'aan irraa bahe
wani namarraa bahu waa lama mazii fi maniyyi jedhama. Maniyyi yoo isarraa bahe soomni isaa badee jira. Tokko kunillee yakka guddaa awalan soomni isaa badee jira beekuu qaba. Guyyaa sana mallee waan nyaatu akkasumatti ooluu qaba. Qadaa guyyaa sanii kafaluu qaba. Tawbaa heddummeessuu qaba. Sababa ofii ofitti ta'ee waan garteetiin hin jedheef jecha. Namni karaa gartee sababa ofitti ta'eetiin maniyyi ofirraa baase. Fedhii ofitti kaasee ofirraa baase. Soomni isaa badee akkasitti beekuu qaba. Laakiin namni rafee jedhe. Namni rafeetuma akkasitti hirriba keessatti waa irraa bahe homaa isarra hin jiranii. Qaama isaa dhiqatee salaatu malee homaa isarra hin jiranii. Kanaaf gaa baarakallahu fiikum hedduun gartee hordoftoota keenya wanni beekuu qaban ahkaama waan dalagan kana ibaadaa rabbii isarra dirqama kaa'e kana waan isii balleessu waan isii tolchu waan isii bareechisu addaan beekuun barbaachisa. Waan tolchu dalagu waan isii fokkisu waan isii hanqina gartee ajrii irratti uumulle irraa fagaatu waan zaata isaa balleessu irra fagaatu yoo ala taqdiiri ilma namaati harkaa badde illee ammoo akka itti gartee yakkasan ofirraa qulqullaa'an beekuun dirqama sharcii kennaati. Naam. جزاكم الله خيرا دكتور كينا جا سجنتان كينا بفت فوفين جرا وانتوت إجو صوم باللساني كدانا ما كفلسيسان هدو إسا أرجتاني شيء نكين شيخ عبد السلام طاهر خاصني جرا ما أمله أستاذا نعم كم أما جوتو تيوان باللسه كدانا ما كفلسيسو جنة جرا وان موتو في كدان كفلسي في نقاف ترى هذا تكو راكاسني ترى وان في صوم أجري نمامي ودندا ما كبتيله إجو سني لينو كاسا واني قرتني صوم نمامي هدون yeroo ramadaanaa keessa kan malee namarraa argamu nama hamatuun waan hamtuudha. Hama tana maqaan bareeda itti baase uummanni kenna beektu akkuma maqaa isii kan waan hamtuu jecha bara hamtuma isiin hammeenuma isiirraa hama jedhanii illee kanaaf duuba nama tokko isa duubatti gartee waan isaa kaasuun hama waan jedhan kana bara namni amma hiika isaatu nama maraan galle bare hama jechuun odoo inni qabaate amala inni qabu haa ta'u amala inni qabuusaan kawdo isarra dubbatanii inni aaru yoo taate hama jedhama. Baram waan inni qabu dubbannee jedha namni waa jedhan. Homa inni qabu san isa duuba kaasutu hama. Waan inni hin qabne itti himuun ammoo sakkaba sun. Kijiba irra kaawudha. Dhara irra kaawudha sun. Waan inni hin qabne isaan jechuun dhara irra kaawudha sun addattu of dandeettuudha. Tama inni qabu tanarraa dubbatuunu ajrii sooma namaa balleessiti. Ta'e inni hin qabne irra kaawuleen akkuma san nama arrabsuun waan gartaniitiin maasi waan walumaa galatti من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه جاء الرسول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور جتان كل قول محرم يعني جت حرامه وان قرتني أفان نمان جن جت فكتا الرب فكتا نما هو الربسي نما الربس جبات وان فكتا جت فكتا قرتني حرامة يوجد كل مرت إساء كيسا ولا أجري سوم إساء الرب الليسا كان عفوا نمنكم مال تياري رب صائم ليس من صيام إلا الجوع ولا عطش هدون نمن صوم هدو لا سنكيسا ورغرتني غتين إساء أجرين إساء ديبو في بيلاتها هجرا سنكيسا كلا جيتشا خناف كو وان صوم نما مير وان صوم نما بلس إرافقاتهم غرتني برباچي سادا وان حرامة ديم شاشة ولا ما قالت أجنبي غرتي هركا قبتي ديمونين أجنبي غرتي وجين خلواتاون إجي كسلالي برتا إلالون كوني بوتون إساء وان أجري صوم نما راب وان صوم نما بلس أكو سن أجنبي لالو يتجنو تغرتي ذاتان بير جرتو تاتو كرا غرتي اموتنو يو وسائل غرتي من تواصلك اما الدنيا ومتكنو كيستله ور غرتي تن اكملي كان مت غرتي اكبراش كان كيس كانوا مداوتا اولوله بير جرات وما كون بير جرات ندان انجرو كوني غرتني غوچا فوكتا جنو سني ولا عمل به كاين غوچا فوكتا غوچ حرامه تيسن غوچوت حرامه كنا كان راف ايغو يكان اجري نما هم بدي أجري راب اللي سكرته أجري بالليسون قاعدين إساسا أفان كلها دبتان إنه بلا في قرته ديبو أفان قتينا ما تاجي جوال يادو بالله ربي قرته وركسي نمر التاسيني الرا قرته دو قرا كنا رافع يقوم برباچي سادا أما سيدو ونأسيني هواسك إن خدام نما إني أسأنا كنا قافي أددا ترياتا سو مرت قافي أددا ترياتا ما إني تمريف سنجتا سني والقبتا وبرون اتبريته تما ودو قرته تني سورة إني رابا إنقراتين الربا إنه الربا ما جلادا برته أذانو مان كأني إيجا سيول مكاني تومان ها أبرون إن كان إيجا كإن كلاس يعني تومان نياتا فرا أكغار إتي كرسي فترة ثانية فترانيت أشير رادي بأني بالبلندو هاي مال غافة بيت واني سنجبو أبرون نتي بريته نياني جان سنقاله أبرون نتي بريته نياني مي أكمل كفلا برهق أشيت هاي ما يجو هاي ما تلاني أبرون نتي بريت نياني إيجا أبرون بريت نيان أيشون أكون غير هاي من جروت أبرون نتي بريته نياني أكمل كفلا أما اللي برسومونه دني كدايونه دودا
nyaataan kafaluu hedani kun yaa ummata keenya haqiiqatti maal wanni gartee kun wanni inni nama mul'isu yoo ka jiraatu taate gatii soomaa nama biratti bu'uudha. Hawaasni keenya uumamaan maraataan nama keenyaallee dur ramadaana keessa waan nyaata. Mucooleen sabiyyiin daa'imman furiidhaaf tuman ijoollee beektan ijoollee taniree hedduu kaasisan baadiyyaa fa'aa keessatti furii jedhanii bara magaalaan xiqqoo magaalummaa sanatti nama magaalesse malee akka maletti gara malee magaalaa bara nama. Amma ijoolleen xixiqqashoon duraaniin maal godhan yoo hattaa yoo warrillee obboroon kaasin akkasitti oolti. Giddiin harkaa furan borusi kaafna jedhanii waadaa galanii fi akkasi furii jedhanii amma dargaggeessuma guddaa kanatu yoo boroo itti bariitiin nyaadha jedha. Dargaggeettii guddoo tanii nyaadha. Dubartiin yoo khasatan ijoolleen shamarranii hattaa gartee rabbi isii ayyamee yeroon dhiinni aadaa irra jiru qaanya magartee waan nyaannuu kanaaf akkasitti oolan. Kama soomni illee lakkaa'amneef bara. Haawwanni gartee dhiinni aadaa itti dhufe ramadaana keessa dhokatanii isaan nyaatan. Amma gaafii akkanaa gaafatuu fi hojii akkanaa dalaguuni gatiin soomaa eessadha. Gatiin soomaa maal ta'e hawaasa keenya keessaa waan jedhu kana sila wallaalatu asiin nama gahimoo danta dhabiisatu asiin nama gahimoo jechuun wal nama gaafachiifti haa ta'u immoo shayxaanni kanuma dalagaa nafsiyyaaleen kana dalaydii kanarraa gartee rabbiin nu haa baraaru jabaadhaa sooma keessan qulqulleeffadhaa eeggadhaati qulqullinaa warra soomee guyyaa qiyaamaadhaa ittiin milkaa'u rabbi nu haa taasisu jenna jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Hordoftoota keenya gaa sagantaan keenya inshaallah karaa feesbuukatiif akkasuma immoo karaa miidiyaatillee isin bira gahu itti fufa yoo rabbiin fedhe inshaallah guyyaa har'aatiif mata dureen qabanne kana gaa ramadaanni ji'a guddaa ji'a ulfaataa ji'a kabajamaa khayriiwwan garaagaraa keessa dalaynu waan ta'eef taraawii irratti jabaatuu qabna soomana keenya ulaagaa isaa guuttannee soomanuu qabna miskiina gargaaruu wajjin yatiima gargaaruu wajjin namoota humna hin qabne gargaaruu wajjin kanneen wajjin argitanii soomuu qabna namni mootu inshaallah bifa addaatiin zakarrallee ni dubbanna yoo rabbiin fedhe namni zakaan itti wajjabde argitanii miskiina sa'a ammaa waan ittiin faxaru dhabee rakkataatiin hin jiru kanaan argitanii kennee bifa saniin akka gammachuudhaan dabarsan marti kennaa haa goonu miskiina wajji haa faxarru miskiina wajji haa nyaannu marti kennaa argitanii khayrii ramadaanaa tana carraa yeroo biraan hin arganne tana quraana qara'uun zikrii garagaraa godhuun namni rabbi laaffiseetu mootu koo argitanii kooroonaan jedhanillee alhamdulillah kararraa jedhee jira namni gaa umratti achi yaa'aa jira kanallee namni rabbiin harka isin kaayee argitanii qilleensi mallaqaa harka isin jirtu shaa jedhaa ofirraati argitanii umraa keessan godhaa deebi'aa kaawwan illee akka rabbiin haala mijeessuuf du'aayii godhaa isiniin jenna kanaaf gaa obboleeyyan keenya sagantaa keenyaa ka guyyaa har'aa inshaallah argitanii istiidiyoo magaalaa Adaamaa irraa kan dabru karaa feesbuukatiif akkasuma mootuu fooddaa miidiyaa Nuural Hudaatiin isin bira gahu kanaan goolamnee jirra haga yeroo biraa mata duree biraatti walitti deebinuu nagahatti nuu turaa isiniin jenna yoo rabbiin fedhe mootu inshaallah sagantaa fatawallee lakkoofsa bilbilaa isinii kennuudhaan karaa ittiin bilbiltanii gaafii keessan dursitaniitiin argitanii nu biraan geettan isinii maxxansinaa isinirree san bu'uura godhadhaatii waan shari'aa irraa isin dhibe waan isinitti ulfaate waan argitanii addaan baafatuu barbaadan karaa saniin gaafii keessan nu dhiyeessaa isiniin jenna wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.